Akkam Oromoo bakka jirtan maran nageenya isinirraa jiraatu. Kun haasawa gadaa sistamiiti. Haasawa gadaa sistamii irratti hadha waa'ee isteetii Oromoo yookaan gosa guddoo Oromoo yookaan gadaa shanan Oromoo jedhamee kan beekamu haasofna. Gadaan waliigalatti akkana fakkaataa viidiyoo tokkoffaa irratti walitti qabaan kana dubbadhe viidiyoo lammaffaa irratti gadaa sistam haasawa lammaffaa kan jedhamu irratti waa'ee warra jalaa waa'ee gosa haasa'ee gosta kam ijaaramti. Kanadhaa immoo waa'ee isteetiiti yookaan gosa guddoo kan jedhamee beekamu. Waa'ee jimmallee isteetii Oromoo jedhanii Jimma akkan gadaa qoradheetti beekutti Jimma isteetii gadaa shananiitii miti. Jimma isteetii shanan kana keessaa tokko keessa argamti. Namni gariin ammoo Shawaan Tuulama malee Shawaa miti gabrummatuu Shawaan nutti fidee jedhanii sun dubbii ana galchuu miti. Ani filaasafii jiru barsiisa malee an dubbii Shawaa keessa seenee sun waan Shawaan walii fixatee maqaa ofii qulqulleeffatu. Gariin ammoo Shawaan jedhamnu Salaalee jedhamna jedhanii sanillee ka Shawaan walii fixatu malee sunillee kana galchuu miti. Gujiin illee isteetii Hojjaatii, Liiban illee isteetii Hojjaati jedhanii sunillee waan Booranni walii fixatu argitanii. Baalellee isteetii Hojjaati jechuu yaalaa gariini naa salannuun beekaa sun Arsii kiyya. Nu warri Baalee nu arsi malee Baalee jenneetiin akkasitti fudhannu Baalee akka lafaati ofiin beenna. Warri Gadabiillee hin jirra Arsi malee nu Gadab lafumaan akkas ofiin jenna malee akka isteetiitti Arsii keessaa baanee hin jennu. Warri Baddaallee hin jirra nu wajjin baanee isteetiin kenna adda hin jennu yookaan gammoojjillee hin jennu. Waliigalatti Arsiidha. Wanni akkasii yoo gosa keessa jiraatee sunniin warri gosa Shawaa keessaa dhalatee sun waan Shawaan walii fixatu. Boorana keessa yoo ta'e sun waan Booranni walii fixatu. Arsii keessa illee yoo ta'e sun waan gosti Arsii wal geettee walii fixattu. Hararge keessa illee yoo ta'e waan gosti Hararge wal geettee walii fixattu. Wallagga keessa illee yoo jiraate akka Illuu Abbaa Booraa isteet Hojjaa jedhanii sanillee ka Wallagga walii galee fixatu. Kana waan ta'eef waa'ee isteetii kana haasofnu. Odaa argitanii gostillee odaa qabdii isteetiin illee odaa qabaa. Oromoo walii galatti odaa qaba. Odaan mallattoo bilisummaa biyya Oromooti. Biyya keessatti isteetii fi gosti guddoonii fi gosti xixiqqoon jala kana jiran warri lookoo bilisummaa mataa isaanii qaban. Kanaaf jarrillee odaa qaban jarrillee. Odaan mallattoo bilisummaati. Kanaaf Oromoon odaa yoo qabatu bilisummaa ofii qabate jechuudha. Amma kana keessatti Oromoo yoo ijaarra jenne Booranni uummata miliyoona 15, Arsiin miliyoona 15 yookaan 15 ol taana jennee of tilmaamna. Shawaan akkasitti uummata miliyoona 10 ol jedhamee tilmaamama. Wallagga uummata miliyoona 10 ol jedhamee tilmaamama. Harargeen uummata miliyoona 10 ol jedhamee tilmaamama. Uummanni lakkoofsi isaa gana guddaa kun yoo ijaarame maaltu bada? Uummanni lakkoofsi isaa gana guddaa yoo ijaarame maaltu bada? Akkan gadaa laalutti wanni tokko kabadu hin jiru. Oromoon jabaatu malee akkan cabne Oromoon jabaatu malee. Yeroo diinni qawween dhufee uummata keenya lafarraa dhadha'ee kaan harma muree kaan harka mureen jedhin saniin dura Oromoon gadaa shaniin tumsamee bilisummaa ijaarratee ture. Gadaan shanan Oromoo kun urjiilee shanan fi caasaalee shanan faa jedhanii katti moggaasan. Gadaan tokko dhiiga mandoo siqqoo Arsii Odaa Roobalee seera Arsii tumatanii akkas gadaan tokko. Gadaan biraallee dhiiga bareentummaa Harargee Odaa Bultum seera Harargee tumatanii akkas isteetii bilisoomanii jiraatu turan. Gadaan sadaffaa dhiiga Maccaa Wallagga Odaa Baseel seera Wallaggaa tumatanii jiraatu turan. Odaan afraffaa dhiiga Tuulamaa Shawaa Odaa Nabee seera Shawaa tumatanii akkas jiraatu turan. Odaa kenna kan gafaa Odaa Booranaa dhiiga Samaaloo jedha. Boorana Odaa Bulluqii seera Booranaa tumatanii akkasitti bilisummaan jiraatu ture. Odaan shanannan kun wal ga'ee seera Oromoo ka tumate. Biyya Oromiyaa ka ijaare Odaa shanan kanatu wal ga'ee seera Oromoo tumatee akkasitti Oromoon Odaa shanii walii hirmaatee biyya ijaaree biyya bulchuu ture. Hojiin isteetii kanaa gosoota ofii tissu. Gosoota ofii irraa taaksii Oromoo guuranii Oromiyaa kattiin ijaaran abbaa gadaatii galchu.
abbaan gadaa akkuma beektanii treaty jedhamee kaa'ame asirratti Ingiliffaan kaa'ee seera Oromoo biyyattiin bulchu militarii Oromoo foollee Oromootiin horatu akaawuntii qaba abbaan gadaa akaawuntii sanitti akaawuntii biyya Oromiyaati jechuudha. Abbaan gadaa akkasii horatuu ture. Isteetiin gosa ofii tissuu fi Oromiyaa keessatti gosoota ofiitii bakka bu'u kana hojiin isteetii. Yoo gadaa kanaan isteetiin kunniin akkana ijaarame uummanni lakkoofsa kana gahu kunniin akkana ijaarame. Gosti takka filannoo sababattee mootummaa dhuunfattee uummata militariin haleeltee cunqursitee uummata saamtee buluu hin dandeettu. Gosti martuu wal qixa taatee dhufti yeroo maraayyuu. Gosti takka filannoo dimokiraasii kijibaa kana sababattee biyya daamineetii godhuu hin dandeettu. Mootummaa fudhattee militariin uummata haleeluu hin dandeettu. Yoo gadaan ijaaramuu dhabaannee akka ammaa kanatti uummanni waliin beekne akka horii cadhisee yoo kolfaana ka yaa'u gabrummaan Oromoo itti fufti. Itti fufti gabrummaan Oromoo yoo gadaan ijaaramuu dhabaanne akka horii cadhisnee yoo ol keessa yaane gabrummaan Oromoo itti fufti. Oromoon garbaa fi baqataa ta'e addunyaa keessa faca'uun hin dhaabatu. Kana itti yaada. Yoo jabaannee mirga walqixaa kana dhaadhessaa kana filannoo dimokiraasii kana jabaannee itti ciramnee yoo faanuma duuneen martinu dunuunfannee akkuma horii itti yaanee faana deemnee South Afrikaan caallu, Keeniyaan caallu. Laalaa biyya Keeniyaatii biyya South Afrikaa waan fakkaatu. Uummanni South Afrikaa bilisoomtan jedhaniini sobaniini faranjoonni qabeenya jiru mara hambifattee waan biyya qara saamtillee hambifattee uummanni South Afrikaa mataa ofiitiin rakkoo keessa waan jiruuf filannoo sobaatiin yeroo mara waan itti taphataniif xenofoobiyaa jedhaniitiin waggaa maraayyuu baay'anii baqattoota haarawaa cunqursan. Fakkeen irraa godhan hin ajjeesanii suuqii jalaa gubanii hin beektan waan South Afrikaan nama gootu. Baqattoonni Oromoo lakkoofsa guddaan Keeniyaa keessa dabarree dhufne. Lakkoofsa guddaan Keeniyaa keessa jirti baqattoonni Oromoo waan Keeniyaan nama gootu hin beektan baqattoota. Kun bilisummaa dhugaatii miti. Elekshiniin jaratanii lamaanuu yeroo maraa ibidduma ol qaban magaalota maratti. Bilisummaa dhugaatii miti kunniin. Itoophiyaa keessoo turree gadaa kennaan ijaaramuu yoo dhabaan yeroo maraayyuu rakkinni Keeniyaatiif rakkinni South Afrikaatii fi rakkinni biyya sadarkaa sadaffaa addunyaa maraa akkasuma nu cunqursa akkuma biyyoota sanniin cunqursutti. Biyyi sadarkaa sadaffaa osuma dimaakarsi dhaadhessitu. Uummanni waliin beekne mara waliin nadhee faranjoonni uummanni waliin beekne marti osoo akka horii wal faana yaa'u. Biyyi sadarkaa sadaffaa marti nu cunqursaa guddaa keessa jira. Biyyi sadarkaa tokkoffaa sistemni Ameerikaa akka faranjii deeggaru isin marti nu hin beektan Oromoon biyya tana jirtan. Warri Suudii jirtan hin beektan akka Suudiin gosaan ijaaramtee jara malee namni tokko achi keessatti akka bilisummaa hin qabne. Suudii keessa namni Sa'uudii yoo hin taane Siitizinii akka hin taane hin beektanii miti. Lammii Suudii akka hin taane hin beektanii miti. Kan osoo beektan gadaa teessanii deebi'uun sodaatinaa. Iraan yoo laaltan, Ingilaand yoo laaltan, Jaappaan yoo laaltan, Chaayinaa yoo laaltan, Izraa'eel yoo laaltan, biyyi gurguddoon bilisummaa bareedduu qabdu martuu gosaan ijaaraman. Sistemni jaraa dhiigaan ijaarame. Akkuma gadaa sistemiin kun akkana hoo jiru. Kun tartiiba dhiigaatii miti. Qaxxitaa tartiibuma kanaan ijaarame biyyi jajjabaan bilisummaa qabu kunniin martinuu. Biyyi qabeenya ofii irraan fudhatamin martinuu gadaa akkanaatiin dhiigaan ijaaramanii dhiigaan gadaan jiraa deeggaramee dhaabatan malee wal faana yaa'aatiin muuziqa mafaa bichaa irratti gadaan faarsan. Argitanii yoo molgeen bakkatti gadaa faarsina malee gadaan jiraataan jirru gadattaa deebinu. Biyyoonni maqaa isinii dhahitunniin Suudii, Ameerikaa, Ingilaandii, Jaappaanii, Izraa'eelii kunniin horii uf keessa yaasan. Isinii galee horii uf keessa yaasan malee akka horiititti ufii yaa'an. Isinii galee miti akka horiititti ufii yaa'an. Horii uf keessa yaasan malee horii akka nuu akka Oromoo kanneen argitanii ka gadaa ofii gatee diigamee akkuma horii ol keessa yaa'u kanneen uf keessa yaasanii itti fayyadaman malee ofii dhiiga ofiitiin wal ijaaranii deeman addunyaa kana mara keessa akka horii hin yaa'an jarri.
warii of keessa yaasan malee. Oromoo addunyaa maraa fakkeenya taanee addunyaa mara bilisoomsinaa Afrikaa maraa fakkeenya taanee Afrikaa bilisoomsina hin jedhina. Biyya Afrikaa martinuu duubaa nu dhiittee akkuma Arabaaf Faranjiin tun ergatu yaalaarti haga Keeniyaan baatu haga Suudaaniin baatu haga Ijiptiin baatu haga South Afrikaan baatu kanneen nun bilisoomsinu. Ufittuun dhiisaan jiranii duubaa nu dhiitu jiranii galatooma na dhaga'uu keessanii fi galatooma viidiyoo kiyya sheerii godhuu keessanii fi waa'ee gadaa irratti yoomuu waliin haasa'uun sodaatinaa galatooma.